sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam turtan hordoftoota keenya kanneen biyyoota garaa garaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera. Qophii har'aa keessatti haleellaa abbaan torbee poolisoota magaalaa Naqamtee irratti raawwateen lubbuun darbu. Tarkaanfii namoota irratti dhoksaan fudhatantu jiru. Qaama kanaatiin poolisoota 2 rukutaniiru, tokko madaa'ee hospitaala galeera, tokko immoo boqoteera. Weerara koronaa vaayirasii booda carraan barattoota yuunivarsiitii Itiyoophiyaa maal ta'a? Eebbi bara kana jira? Waan iyyaafannee isinitti himna. Erga weerara koronaa vaayirasii booda qaala'insa jireenyaa fi dabalii gatii mudates gaafanneerra. Itiyoophiyaatti hojjettootni dhaabbilee fayyaa 65 koronaa vaayirasiin qabamuu fi odeessaalee addunyaa gurguddoos qabna. Qopheessaan Hamzaa Huseen kan isinitti himu Zalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin guyyaa har'aa magaalaa Naqamtee keessatti haleellaa poolisoota magaalattii irratti raawwateen lubbuun poolisii tokko yoo darbu kan lammataa miidhamee hospitaala seene. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii Misgaanuu Waggaarii haleellaa akkasumas ajjechaa kanaaf qaamni hidhattoota waliin hidhata qaba jedhamu akka shakkamu himaniiru. Ammayyuu taanaatu dubbise. Qaamni yeroo hundaa sooshaal miidiyaadhaan namoota doorsisanii fi rakkoo garaa garaan jedhanii sababoota tarkaanfii namoota irratti dhoksaan fudhatantu jiru. Qaama kanaatiin poolisoota 2 rukutaniiru, tokko madaa'ee hospitaala galeera, tokko immoo boqoteera. Naannoo sa'aatii 5:20 walakkaa gidduu. Torban dilbata darbees akkasuma poolisiin idilee tokkotuma kophee qulqulleeffachiisaa jiru rukutamee akka ajjeefame dhageenye turre. Ajjechaan wal fakkaataadha ajjechaan kun? Ajjechaan kun wal fakkaataadhuma. Qaamni beekamne hidhatee magaala kana keessa tukkatee bifa garaa garaatiin hawaasa keessa galee jira. Qaamni kun qaama nageenyaa, qaama hooggansa garaa garaa irratti yeroo garaa garaa akeekkachiisaa sodaachisa garaa garaa gochuudhaan tarkaanfii kan fudhachaa jiru uummata keessa dhokate. Ajjechaan raawwate sun qawweedha moo meeshaa biraati wanni beekamee jira? Shibbitiidhaan rasaasa shibbitiiti. Lamaanuu bakkuma tokko turanii? Eeyyee bakkuma tokko wal faana jiru. Karaa irratti raawwate jechuudha ajjechaan kun? Karaa irratti dha'ee karaa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5. Erga ajjechaan kun raawwate as gama keessaniin qaamni to'atame jira? Qaamni baddii kanaan shakkamee to'atame? Qaamni to'atame ammaaf gabaasni nu ga'ee hin jiru. Yaa'u shakkamaan qaamni poolisii barbaadaadhuma jira. Hanga yoonaatti garuu kanaa kan jedhu namni dhimma kanaan qabamee gabaasni ammaaf nu qaqqabu hin jiru. Tarii maqaan isaanii beekama poolisoonni kunneen kanneen rukutaman? Tokko Saajin Dabalaa jedhama, inni yaalamaa jira. Inni tokko Saajin Addunyaa jedhama, inni boqoteera jechuudha. Poolisoota 2 miidhaman keessaa tokko hospitaala jiranaan jettanii hospitaala kamiiti? Hospitaala Naqamtee. Miidhamni isaanii guddaa akka ta'e dhaga'e dhugaadha wanni isaa? Egaa miidhamni isaanii guddaa ta'uu danda'a ammaaf hin beekuutu warri hospitaala irraa qulqulleeffatan gaarii ta'a sirriidhuma miidhamaniiru. Badii kana raawwateetanii kan shakkitan qaamuma kana dura mootummaan himataa ture kan garee abbaa torbee garee soonsaa jedhamee sochoosana? Sanuma bakka waanuma akkasiiti. Feesbuukii peejii garaa garaa irratti hin gadhiisu waanuma akkasiiti jechuudha. Otoo ajjechaan poolisoota kanaa utuu raawwatiin dura tarii maqaan isaanii gad lakkifamee ture? Tokko gad lakkifameera. Mucaan Dabalaa jedhamu gad lakkifameera. Erguma osoo agartanii tarii of eeggannoon hin taasifamne jechuudha? Egaa of eeggannoo taasifamaadhuma jira, itti himamaa jira, isaanis beeku garuu waan kun daguu eeggatamee raawwata waan ta'eef kana jechuun nama rakkisaa jechuudha. Sababa koronaa vaayirasiin Itiyoophiyaa keessatti barnootni idilee dareetti kennamu sadarkaa hundatti erga adda citee ji'a 3 ta'eera. Barattootni dhaabbilee barnootaa olaanoo keessa jiranis gara maatii isaaniitti galaniiru. Barnootni idilee dareetti kennamu kan dhaabbilee barnoota olaanoos ta'e sadarkaa gadi guyyaan jalqabu wanti beekame hin jiru. Dubbii himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo obbo Dachaasaa Gurmuu bara kana barattootni eebbifaman ni jiraatu kan jedhuu fi kaan irratti dubbiseera. Amma yeroodhaaf yoom akka itti deebinee barnoonni eegaluu danda'u wanti murtaa'e hin jiru. Innis akkuma haaluma dhibee kanaa wal qabatee jiru itti abaasaa deemaa jira waan ta'eef amma wanti fooyya'ee hin jiraanne barnoonni itti deebi'ama jedhameetiin akkaataan itti yaadaa jiru hin jiru. Amma garuu yoomuyyuu yoo ta'e wanni kun kan dhibeen nurraa gadi bu'u taate yeroon qisaasame yoo bakka buusuun kan danda'amu ta'ee fi haalli itti kaalandaraa
waggaa itti kafara goonuu haalli mijatoo danda'u taates inni jaa jechaadha. Barnoonni amma kan itti fufnee jirru hin jira onlaayiniidhaan guutumaan guutuu kan itti fufne barnoota sadarkaa digirii sadarkaa lammataatii fi sadaffaa onlaayiniidhaan barataa jiranii kan digirii jalqabaatii fi teeknikaa fi wanni irratti immoo garuu ogummaa teeknikaati irratti baratanii fi mijeessuun salphaa waan hin taaneef nutillee waan akka mijeessinu taate barattoonni guutuu biyyattii keessa faca'anii waan jiraniif salphumatti teeknoolojii jiru fayyadamanii barnoota hanga barbaachisu qulqullina barbaachisuu fi bal'ina barbaachisu waliin ga'uun rakkisaa waan ta'eef innis isatu nu jaraaf yeroo dhaabatee jira jecha. Bara kana eebbifamtoonni ni jiraatu akka Itoophiyaatti dhaabbilee barnoota olaanoo keessa. Barnoota sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa digirii lammaffaa fi sadaffaatiif eebbi jiraatu hin danda'a. Digirii tokkoffaa immoo yoom ta'uu danda'a kan jedhu kana yeroo isaa murtaa'aa miti malee eebbi jiraatu hin danda'a. Yoom kan jedhamu sun akkaataa haala amma jiruutiin wanti jala sararameetu akkana jenneetiin murtaa'ee hin jiru jechaadha. In ta'us in ta'as jennee akkaataa itti murteessuu dandeenyu hin qabnu maaliif yeroo umrii dhibbichaatiin ol qabatee kan murtaa'u waan ta'eef jechaadha. Odabajjii fi maalin kun aduulessaas deemu kana keessa eebbi kan raawwatuu danda'u. Ji'oota lamaan kana keessatti wanti yaadame hin jiru jechuudha. Hin yaadama guyyaa torbee tokkollee yoo dhibeen nurraa dhaabate taate barattoonni dursaniitiin barnoota irratti akkasirratti qophaa'anii onlaayini laayibirariidhaan dokumentoota jiru koorsiiwwan jiru hundumaayyuu dhiyeessaa jirra. Akademiik kaalandarii nu jalaa jijjiiree jira dhibdichi. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Itoophiyaatti hojjettootni dhaabbilee fayyaa 65 koronaa vaayirasiin qabamu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa himan. Isaan keessaa 49 ogeessota fayyaa yoo ta'an 16 immoo hojjettoota deeggarsaa taasisanidha. Akka biyyattiitti har'a vaayirasichaan namootni haaraan qabaman namoota 142 ta'anidha. Ministeerri bishaan Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa gita isaanii Suudaan Profeesar Yaasir Abbaas waliin viidiyoon mari'ataniiru. Ministeerotni bishaanii fi jallisii biyyoota lameenii haala akkamiin marii biyyoota sadeeniin dhimma laga Abbayyaa irratti eegale addaan cite itti fufsiisan irratti mari'atan. Biyyootni lameen lama ta'anii marii itti fufuu fi dhimmoota ijoo qaban irratti waliin dubbachuuf walii galaniiru. Dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa Itiyoophiyaan jalqabde kan bara kanaa jimaata dhufu akka eegalu ministeera muummee Abiy Ahimad himan. Koronaa vaayirasii ofirraa qolachaa bara kana biqiltuu biiliyoona 5 dhaabuuf kan karoorfannes fiixaan baasnaa jedhan ministeera muummee Abiy. Humni eegumsa biyyaalessa Ameerikaa wixata darbe heelikooptera isaa naannoo White House itti namoota hiriira nagaa ba'an irratti marsee ture qorachuu fi ogeessonni heelikoopterittiin namoota hiriira nagaa ba'an sodaachisuun bittinsuuf kan fayyadamamtedha jedhaniiru. Kan ittaanutti yoo ceenu weerarri COVID-19 erga addunyaa mudatee gaaga'ama fayyaa hawaasaa irratti dabalataan rakkoo dinagdee yaaddoo hamaa uumeera. Itoophiyaa keessatti ammoo erga weerara koronaa vaayirasii as gatii meeshaalee fi nyaataa haalaan dabaleera. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa hooggantoonni dhimma gabaa fi jiraattotni dubbisne akka nutti himanitti gatiin meeshaalee ijaarsaa kanneen akka simmintoo fi midhaan nyaataa kan akka xaafii, boqqolloo, qamadii, garbuu akkasumas zayitaa fi geejibaa akkaan dabaluu fi hawaasa gara hiyyummaatti oofuuf yaaddoo kan uumu ta'uu nutti himan. Godina Arsii Lixaa aanaa Kofaletti itti gaafatamaa misooma gabaa kan ta'an obbo Mustafaa Fatoo sababa koronaa vaayirasiin qaala'insi gabaa uumame nu yaaddesseera jedhu. Sababa dhibee COVID kanaan wal qabatee daldaltoonni humnaa ol gatii dabalachuun ni jira. Humnaa ol tiraanspoortii garagaraatiif qarshii kana dabalataa turan. Oomisha qonnaa kanaan alatti illee meeshaawwan garagaraa dhiyeessii garagaraatiif kan dhiyeessantu jira. Dhibeen kun jalqabee meeshaa qulqullinaa fakkeenya saamunaa, oomoon waan wal qabatu fakkeenyaaf waan akka saayinaataayizarii kanneen kanaan dabalatee gatii isaanii dabaluu irratti mul'ata. Gatii dabaluu irratti waan mul'atutu jira. Godina Shawaa Kaabaatti jiraattuun magaalaa Sharaaroo Addee Qoonjitu Damisee ji'oota lama as xaafiin kuntaala tokko dabalii qarshii birrii 800 ol agarsiisuu isaa dubbatu. Meeshaalee nyaataa fi kanneen biroo irrattis gatiin garmalee dabaluu himaniiru.
daldaltoonni meeshaalee garaagaraa irratti meeshaalee nyaataa irratti meeshaalee ijaarsa manaa irratti meeshaalee adda addaa irratti haala malee gatii dabalanii jiru. Kanaaf uummanni illee qaala'insa jireenyaa hin barbaachisneef saaxilamaa jira jechuudha. Ji'oota lamaan dura xaafii gurraachi 2,800 2,900 ture. Xaafii adiin immoo 3,200 ture. Amma garuu xaafii adiin gara hanga 4,500tti deemee jira. Xaafii gurraachi immoo hanga 3,300 deemee jira. Kan biraa barbareedha. Haala malee kan dabale amma kiiloon birrii 70 ture. Ji'a 3-4 dura yeroo dhibeen koronaa seenutti kiiloon 100 ture. Amma immoo bariin kiiloon tokko hanga 180tti deemee jira. Meeshaalee adda addaa irratti zayita irratti shunkurtiin mataa isaatiin kiiloon birrii 15 kan ture dachaa dabaluudhaan kiiloon birrii 30 fi 32 akkas ta'ee jira. Sababa godhatan bakka amma dhibee koronaa kana wal geessisanii daldaltoonni tokko waliif yaaduu dhabuudha jechuun hin danda'ani bakka. Hojjetee bulaan dafqaan bultoonni jechuudha keessattuu hojiin baay'een isaa dhaabbatee jira. Amma namni hojiin hojjisiisuu nama ofitti geessisuu hin barbaadu. Manni puulii adda addaa cufamee jira sababa kanaan galiin isaanii dhaabbata. Mana bunaa amma namni seenee buna hin dhugu. Dargaggoonni mana bunaa irratti wanti xiqqaa irratti gurmaa'anii hojjechaa jiran baay'een isaanii hojiin isaanii dhaabbatee jira. Gamaan biraatti warri gaarii oofan illee hoolaalle guyyaadhaan galii kan hin jedhamne argachaa jiranii duraanii. Amma garuu namoonni akka barbaadanitti ba'anii hojjisiisaa hin jiran waan ta'eef qarshiin qabanii qarshuma hin qabne saniin immoo waan nyaatanii bulan san bitachuudhaaf yeroo deeman haala qaala'insa jireenyaa akkanatti yeroo ol ba'u miidhaa guddaatu isaan irra ga'a jechuudha. Beelaaf saaxilama uummanni keenya. Haalli amma jiru kun gidduu seentummaa mootummaatiin hin tasgabbaa'u taanaan biyyattii rakkoo yeroo dheeraa keessatti kuffisuu danda'a kan jedhan Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan muummee Ikoonomiksii Guutaa Laggasaa haala amma jiruun daballiin gatii waanuma eegamudha jedhan. Haala ammaatiin gatiin wantoota adda addaa dabaluun isaa waanuma eegamudha. Isuma ammaa wanti argaa jirrullee biyya keessatti illee fuulduratti kana caalaa rakkootu dhufaa kana caalaa biyyan kun bal'ata jedhee namni yoo yaadu ta'e namni tokko meeshaa dhoksuutti jala jechuudha. Gabaa keessatti meeshaan hin argamu. Namnis immoo iyyuu fuulduratti biyyan kun baay'ata yoo jedhee bituu waan barbaadu fedhii fi dhiyeessiin kun garaagarummaa waan uumuuf gatiin dabaluu danda'a. Namni har'a hojjetu malee ji'a 3-4 booda maal akka argannu maal akka dhiyeessinu wanti beeknu jiru. Kan akka fakkeenyaaf kuduraa fuduraan ji'a 3 Afriingaa yoo ammoo namni gabaan hin argamu hojii dhaabee kanuma caalayyuu dhiibbaa uummata irratti fiduu danda'a. Warshooleen jiranillee deeggarsa mootummaanittis deeggarsa uummataatiinis hojiitti akka deebi'anii hojiirra akka turan kaampaanii cufuu jechuun jiru kana caalaa dhiibbaa uummata irratti waan godhuuf oomisha isaanii san gabaa biyya keessatti akka gurguratan duraan gabaa biyya keessatti hin eeyyaman foorraa industirii paarkii keessa jiran fakkeenya isaan alatti malee biyya keessatti gurguraa dhowwaa ture garuu gabaan alaa waan hin jirreef uummata biyya keessatti gurguraa meeshaa keessatti jiraati waan biraa oomishaan akka maaskii fa'aa warra oomishu jira. Maaskii warra oomishuutti galati jiraanaaf jabeessanii eeguun nurraa eegama. Maaliif boruufillee ikoonomii isaan irratti hundaa waan ta'eef. Gama biraatiin tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru akkamitti ilaaltu barsiisaa isin? Wanni hunduu nagaa akka ta'e hamma danda'ame akka dhiyeessin itti fufu mootummaan hojjechaa kan jira irra caalaa magaalaa Finfinnee irratti kun waan sirriitti hojjetamaa jira. Rakkoon fuullee akkamitti akka keessaa ba'uu danda'an istiraatejii akka qaban hundaayyuu ibsan televezyiiniidhaan uummataa fi ibsanii uummanni akka tasgabbaa'ee ta'u biyyi nagaa akka ta'e amanee akka jiraatu uummanni amantii gochuu qabu mootummaarraa rakkoon kun waan to'achuu dandeenyu oomishni oomisha qabnuun bara kana darbuu akka dandeenyu warri oomishallee seeraan akka gurguru waliin mari'achuu walii galtee uumuu warra kaampaanii qabaanuu jiruunis deeggara isaan barbaadan hamma danda'aniin kennuufi bakka tokkotti immoo filannoo addaa dhiyeessuu daldalaan dhiyeessuu baate maal ta'a maaliin dhiyeessuu dandeenya irraa lammaffaa irratti illee hojjechuu waldaadhaan fa'aa dhiyeessuu. Gama biraatiin amma mootummaan dhaabbilee daldalaa daballii gatii hin malle taasisan fa'aa yeroo saamsan fa'aa mul'ata. Kuni tarkaanfii sirriidha jettanii yaadduu amma namoonni tokko gahaa miti saamsanii xiqqoo turanii banuun fa'aa namoonni hidhanii kaasanii jiru. Wanti kun waan babbaramee jira. Waan kana cimsanii cufanii deemanii 7-3 booda namichi baneetuma gurgura. Amma iyyuu yeroo baay'ee waan gurguratanii rasiitiidhaan gurguruun hafeeyyuu jira already irraafatameeyyuu jira. Wanti sun agartu baramee ture duraanii amma garuu namni illee rasiitiin gaafatu namtichi gurguru sunis rasiitiin kennu maal akka gurguraa jiran illee hin beeknu hagam akka gurguran illee hin beekamu. Dhufuu qofti gahaa moti garuu yeroo tokko immoo amma haalli irra jiru kun haala yeroo rakkoo waan ta'eef aga danda'anii waliigalteedhaan hojjetan uummata sanis warra gurgursanis kan isa darbe garuu 7 cufanii 7 booda ammas deebi'anii banuun gahaa moti waan namoota riikardii akkasii qaban kanarratti gara mana murtiitti fudhachuu keenya isaanii fa'aa fudhachuun namoota kaan dabalatu.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti kan caqasaa turtan kanarraa asirratti goolamneeti kan jirru boor walitti deebina halkan gaarii.